comment, share, and subscribe. درسي دقدمي شنفة برنوت سيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت السيرة متدرين كين هراء غزوة ذات الرقاء كان جدوتا دولة ذات الرقاء جتشون. رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف خيبر الراء ديبئا مدينة تسقباهن والربادية كان أكا بني أنمار بني ثعلبا في بني محارب ولتك أبا مني لولف قباجر جتشود أقهن. سنبودا مدينة رت عثمان بن عفان بكبوسني وفي نما دبا تربة صحابة فدتني ديمن بكا نخل جدم سنس كان فقات مدينة را نانو ديم سقويا لما تري بكا سنت غطفان والرجل أمنون ولتدفني قرن لمانو والللف قبائي إيغا كيبودا لمانو والصداتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام صلاة خوفيتين صلاة يعني أكا صلاة خوفين صلاة مت صلاة بكا كانت سنبودا سودان قلبي دينا كيسبوئي ولتك أبا بنسون بتنائي سنبودا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قرى مدينة ديبئا لولي كن ذات الرقاء جدمتي بيكمتي سببين ساتس مسلموني چرقي ميلا ساني تمرتن ميل ساني كرادي مني جنم وان ممدايف چرقي ميلا ساني تمرتن ور كناف ذات الرقاء جدمت يوكي نمو بيا ساتو غارن isaa biyyeensaa bifa garaagaraa qaba kanaaf akka waan carqii fakkaate jechuudhaan akkasitti mogga'ee jedhama yookiin ammoo bakka santu riqaa jedhamee waamamaa jedhu. taateewwan duula kanarratti argame keessaa tokko rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam muka gaaddisa qabdu jala qubatanii seefii ofii itti fannifatanii rafanii turan. namoonnis muka gaaddisa qabu kan biraa barbaadanii addaan faffaca'anii qubatan. kana gidduutti turgamaan rabbi rafaa jiru namichi mushrikaa tokko dhufee seefii isaanii fuudhee otuu isaa rafaa jiranii seefii itti fudhate. sanbooda ergamaan rabbii yeroo ka'an seefiin ergamaa rabbii harka namichaa keessa jira. namichi mushrikaa na sodaattamoo na sodaatturee jedhee itti dhaadate. sanbooda rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam lakki jedheeniin eenyu sirraa na dhowwaree jedheen rabbikii jedhanii itti dubbatan. yeroo isaan akkas jedhan seefiin harka isaa keessaa bu'e. rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam seefii sana fudhatanii amma immoo eenyu sirraa na dhowwaree jedhanii itti dhaadatan isaanis. namichi ati na caaliitii anatu dura fudhate ammas boodarra si fudhate na caaliitii na dhiisii jedheen muslima ta'i jedhanii gaafataniin musliman ta'uu haa ta'u malee warra si loluu wajjin si loluu ofii kootiifis si loluu jedheen. sanbooda rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam namicha kana gadhiisan. innis warra firoottan isaa yookiin gosa isaatti achi deebi'ee nama caalaa namaa ta'e biraan isinitti dhufaaraa jedhee itti dubbate. egaan akka warri seenaa lola ergamaa rabbii gabaasan dubbatanitti lolattiin kun kan argamte bara arfaffaa hijraarraa bara arfaffaa keessa warri jedhan jiru. warri kaan ammoo lakki bara torbaffaadhaa warri jedhan jiru. khaybar booda isa kana yaadi sirriinii jedhu. ragaaleen dhihaatu jira akka inni khaybar booda ta'uu agarsiisu. kanaaf yaadi duulli zaatarriqaa kun khaybar booda jedhanii dubbatan. isee duras ta'ee boodasii ergamaan rabbii nageenya biyyaa eegsisuuf kutaalee waraanaa hedduu ergaa ture. warra roorrises adaba naamusa qabsiisuudhaaf. qabxiin ittaanu umratul qadaa umraa waggaa umraa kafaltii yookiin qadaa jechuun waggaa darbe ittisamanii akka makkaan hin galle deebifamanii turanii kafaltii isaatiif waggaa isaatti deeman. umratul qadaan baatii zilqaa'idaa keessa bara torbaffaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam umraa gochuudhaaf bahe. umraan sunis kan waliigalteen taasifame gaafa waliigaltee Hudaybiyaadha. madiina irratti abaadharri nama jedhamu bakka buuse. gaala 60 fudhatee deeme.
قال جاتما كان الرت اتقافتما ناجية بن جندب نما جدامو بكا الرت فيله وفي وجه ميشا ورانا فدتني ديمني akka walii galteetti meeshaa waraanaa fudhatanii seentanuu ture tarii qurayshoonni amala gantummaa yoo raawwatanii lola nutti banan hin beekamu jedhanii meeshaa isaanii fudhatanii deeman meeshaa waraanaa kan fudhatanii deeman kanarratti kan itti gaafatamaa taasisan Bashiir ibn Sa'ad ture farda 100 nama fardaan lolu yookiin farda lolaa 100 qabu isa kanarratti immoo itti gaafatamaan Muhammad ibn Maslamaa ture ergama rabbi bakka dhil hulayfa jedhamu gaafa ga'u achirraa ihraamii godhee yookiin umraa isaa jalqabee labbayka jedhe musliimoonnis isaa wajjiniin akkasuma godhan deemsa isaanii itti fufanii osoo deemanii hanga dhaqanii waadii Ya'jaj jedhamu gahan meeshaa waraanaa achi qubsiisan Aws ibn Khawli al-Ansari nama jedhamu irratti filanii achi kaa'an sahaabota nama 200 wajjin warri kaan meeshaa namni farda yaabbatee deemu qabatee deemu yookiin seefii ofii qofa fudhatanii makkatti qajeelanii makkaan kallattii Kudaa jedhamurraan gadi seenan ergamaan rabbii gaala isaa Qaswaa jedhamtu yaabbate musliimoonni ammoo seefii isaanii fafannifatanii isa cinaa deemaa labbayka jedhaa seenan masjida haramaa dhaqee ergamaan rabbii masjida gaafa seenu hajarul aswadiin ulee isaatiin tuqee yookiin istilaama godhee sanbooda farda gaala isaa yaabbateetuma xawaafii godhe musliimoonnis isa wajjin xawaafii godhan Ka'abaa cinaa sussukan uffata gateettii isaanii irraa fuudhanii akka nama humna qabu yookiin dargaggummaa isaanii agarsiisa Abdullah ibn Rawahaan fuuldura ergamaa rabbii seefii isaa fannifatee wal geeraraa deema yaa kuffaarota dabaa karaa ergamaa rabbiirraa ammas karaa isaa gadhiisaa khayriin hundi ergamaa rabbiitii wajjin jira har'a hojii isaatiin hojiin agarsiisuu irratti isin rukunna akkuma gaafa quraanni bu'u isiriin lolaa turretti rukuttaa yookiin reebicha sammuu bakka isaatii dhabamsiisu yookiin mataa isinirraa ciru kan hiriyaa irraanfachiisu yookiin of wallaalchisu isin lollaa dabaa nu duraa jedhee geeraraati Ka'baa xawaafan mushrikoonni kallattii gaara yookiin tabba qa'iqaan jedhamu kaaba Ka'baa irra taa'anii ilaalaa turan sababiin isaatis walitti dhaamaniitu jaroota tokko kan busaan humna dhowwetu dhufuu deemaa jirti Yasribarraa hillaallaa kottaa jedhaniitu kallattii sanarra taa'anii kallattii kaaba Ka'baarra taa'anii ilaalaa turan ergamaan rabbii akkasaan kallattii sadanuu fiiganii sahaabonni jechuudha kallattii sadi fiiganii kallattii tokko roga tokko qofa suutaan deeman ruknul yamaaniitti yaani hajarul aswaditti aanu afaffaarra jiru akkasaan suutaan deeman ajajan gaafa kun ta'u mushrikoonni jara arganii maal jarri kun nu caalaa cimoodha yookiin immoo baay'ee cimoodha jarri kunii jechuu dubbatan ergamaan rabbii xawaafa xumurraan safaa fi marwaa gidduu yeroo 7 naanna'anii sana booda hadiyaa isaanii qalanii mataa isaanii haaddatan musliimoonni hunduu akkasuma godhan sana booda namoota sahaabaarraa ta'an bakka waadi baxni Ya'jaj yookiin immoo waadi Ya'jaj jedhamu jiran sanatti meeshaa waraanaatti warraatti gaafatamummaa fudhatanii achafan sana bakka isaanii nama biraa erganii warri sun dhufanii akka isaan umraa hojjetaniif ajaja dabarsan haala kanaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam makka keessa guyyaa 3 ture kana gidduutti Maymunaa bint al-Haaris haadha manaa Hamza radiyallahu anhu haadha manaa Hamza fuudhan kan inni irraa shahiidee ta'e jechuudha isiin obboleettii haadhaa Ibn Abbaasiif obboleettii haadhaa turte gaafa dubbatannaan dhumu waa'ee ishee haasa'annaan gaafa xumuramu jechuudha yookiin gaafa haasa'annaan ishee qaqqabu waa'ee ishee Abbaasitti kennanii Abbaas ammoo ergamaa rabbiitti heerumsiise osoo ergamaan rabbii umraa irraa hiikkatee jiru maaliif jennaan ergamaan rabbii jalqabuma yeroo makkaan galuu umraa hojjetee hiikkatee otoo deebi'ee hidhatin akkasumatti ture jechuudha
ganama gaafa arfaffaa ergamaan rabbii makkaan gadhiisee madiinatti deebi'e gaafa dhaqee iddoo sarifa jedhamtu ga'u guyyaa miilii 9 deemanii booda makkarraa achi qubatan achi ture bakka kanatti maymuunaa fuudhe achi booda gara madiinaa deebi'e gammadaa waan rabbiin isaanii kenna kanarraa yaani injifannoo kaabaatti deebi'anii umraa godhan kanaan gammadaa deebi'an. Wantoota ajaa'ibaa ta'e keessaa maymuunaan akkuma sarifa bakka jedhamutti fuudhamte ammas gaafa duutus sarifa bakka jedhamtutti duutee jechuudha. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam eega umratal qadaa kanarraa deebi'ee kutaa waraanaa garaagaraa kallattii garaagaraatti erge. Sana keessaa inni gariin mu'taa zaatis salaasil fa'aa turan. Waraana yookiin duula mu'taa. Akkuma xalayaa ergamaan rabbii mootoliidhaaf barreessan keessatti dubbatamee darbe namichi Sharaxbiil ibn Amr al-Ghassaanii jedhamu kan ergamaan rabbii xalayaa isaaf barreessan nama xalayaa ergamaa rabbii geesse sana Haaris ibn Amr jedhamu radiyallahu anhu kan xalayaa baatee akka inni Aziimi Busraatti kennuuf Sharaxbiil isa ajjeesee xalayaan barreeffame kun ammoo Aziimi Busraadhaaf barreeffame akka inni isatti kennuuf fuudhee deeme sana ajjeesee ture. Nama ergaa geesse ajjeesuun ammoo waraana sillola yookiin waraana sitti bana jedhanii beeksisa gochuudha jedhama seera isaanii keessatti. Gaafa dubbiin kun ergamaa rabbii qaqqabu akka inni Al-Haaris ibn Umeyriin ajjeese gaafa dubbiin qaqqabu baay'ee dallane lola qopheesse lolli sun baay'inni isaanii naannoo 3,000 ta'a ture waraanni muslimaa loltoota 3,000 ta'a ture. Isaan irratti loltoota 3,000 kana irratti jalqaba kan itti gaafatanii ajajaa waraanaa ta'e Zayd ibn Haarithaa ture. Yoo Zayd ibn Haarisaan du'e Ja'fartu ajajaa waraanaa ta'a. Yoo Ja'far du'e ammoo Abdullah ibn Rawaahaa ta'a jedhee dabalata yoo jedhe Abdullah ibn Rawaahaanis du'e of keessaa nama filadhaa waan jedhamu kaase alaabaa adii hidhee fi Zayd ibn Haarisaadhaa kennee geggeesse. Dhaamsa jaraaf dabarse Rasuulli Rabbii iddoo Al-Haaris ibn Umeyr itti ajjeefame sana dhaqaati namoota sana islaamnaatti waama yoo jarri didan ittiin lola yeroo loltan maqaa rabbii of gargaarsifadhaa lola karaa rabbii irratti lola nama rabbitti kafareen lola hin ganina hin hatina ijoolleen ajjeesina dubartiis nama guddaa otontorraa hin ajjeesina nama bataskaana keessatti kophaatti bahee jiru yookiin mana waaqeffannaa keessatti kophaatti bahee jiru sin ajjeesina biqiltuun kutina mukan cirina mana hin diiginaa yookiin jaarmaya hin diiginaa haala kanaan lolaa jedhee warra kana hanga sani kaarra geggeessaa hamma ga'utti isaan geggeesse san booda waraannis deeme dhaqanii bakka Ma'aan jedhamu kibba Ordonirra qubatan. Gaafa dhaqanii achi qubatan Heraqlaan mootiin Room jechuudha bakka Ma'aab jedhamu nama 100,000 loltoota 100,000 fudhatee dhufeera Roomirraa jechuu dhagahan. Araboota keessaas walitti qabamanii nama 100,000 ta'anii dhaqanitti dabalamaniiru jechuun qaqqabe. Kana jechuun waraana 200,000 ta'anii qophaa'aniiru jechuu dhagahan warri muslimootaa. Hanga halkan lamaa marii geggeessan. Ergamaa rabbiitiif xalayaa barreessineeti waraanni kun baay'eedha nama nuu dabali jennaanii jedhanii yaada kaasanii warri muslimootaa yookiin sahaabotaa jechuudha. Sana booda Abdullah ibn Rawaahaan yaada kenne yaa namaa jedheen innis hin jibbaa jirtanu shahiidee ta'uudha. Wanti isin barbaacha baatanis immoo shahiidummaadha. Nuti baay'ina lakkoofsa baay'inaan miti kan lollu akkasumas humnaanis miti kan lollu kan nuti loluudhaaf baane yookiin kan nuti lolaa jirruun diinii rabbiin keenya ittiin nu kabaje kanaani. Waa lama keessaa waa tokko malee waan biraa wanti nu eeggannu hin jiru yookiin injifannoo yookiin shahiidee ta'uudha ture.
gaafanni jedhu sahaabonni ibn rawaahaan dhugaa dubbatee jedhanii itti fufan. Deemsa isaanii itti fufanii dhaqanii bakka mu'ta jedhamtu qubatanii waraanaaf qophaa'an. Waraanni hamaan geggeeffame kan seenaa dhala namaa keessatti hin baramin. Kana jechuun namni 3,200 loluu waanuma takkaan beekamnedha. Yeroo kana keessatti fuuldura waraana kanaa dhaabbatanii otoo socho'in lolaa oolan. Kana keessatti alaabaa musliimotaa kan baadhatee jiru akkuma jalqaba ibsame Zayd ibn Haarisaa ture. Zayd ibn Haarisaa osoo loluu booda shahiidee ta'ee du'e. Achi booda Jaafar fudhate. Inni sotuu loluu farda sarraa bu'ee fardatti ajjeesee ofiisaa miilaan loluu jalqabe. Hamma harkisaa mirgaa irraa cittutti yookiin harkisaa mirgaa irraa citte. Harka isaa bitaatiin alaabaa qabate. Isa sirraa kutan. Bobaa isaatiin yookiin irree isaatiin qabatee lolchiisaa ture alaabaa ol kaasee jechuudha. Harki lamaanuu irraa cite. Isuma harki lamaan irraa cite harka citaa kanaan qabateetu lole hanga harkisaarraa hanga lubbuun isaa baatutti. Kan du'e Jaafar madaan 70 wayi kan isa fuuldura isaa qaama isaa gara fuulduraa kana qofa madaan 70 wayi eegasa mudatee du'e. Sana booda dabareen Abdullah ibn Rawaahaa dhufe. Abdullah ibn Rawaahaanis alaabaa fudhatee fuulduratti deeme. Innis farda isaarraa bu'ee loluu jalqabe. Innis hamma ajjeefamutti lola isaatti fufe. Xumura keessa ajajaan waraanaa filamanii ka'aman 3 dhumaniiru. Alaabaan gaafa lafa bu'u Thaabit ibn Arqam alaabaa lafaa kaasee ummataan nam tokko filadhaa nama siniif alaabaa kana qabu jedhee akka alaabaan kufeen teenya fuudhan. Sana booda waraanni Khaalid ibn al-Waliid filatan. Sababa kanaatiin alaabaan harka Khaalid ibn al-Waliid seefii rabbii kan jedhamu harka isaatti deebi'e. Amma Khaalid fuulduratti deemee lolatti fufee lola fakkaataa hin qabne lole. Seefiin 9 harka isaatti caccabe. Rasuulli Rabbiis alayhi salaatu wassalaam Madiinaan ta'anii gaafuma sana akka ajajaa waraanaa 3 du'anii fi akkasuma Khaalid akka itti ajajaa waraanaa ta'uu akka inni filame sahaabotatti himan. Osoo lolanii oolanii galgalli geenyaan addaan deebi'an jama'aan yaani gareen lamaanuu addaan deebi'an. Lafti bariinaan Khaalid ibn al-Waliid tartiiba yookiin walduraa duuba waraanaa jijjiire. Warra fuulduraan lolaa oole duuba qabe. Warra duubaan lolaa ture fuuldura qabe. Warra gara mirgaa gara bitaa warra gara bitaa gara mirgaa qabe. Gaafa waraanni jalqabu warri diinaa waraana haaraatu itti dabalamee dhufe jedhanii sodaachuu jalqaban. Xiqqoo walitti daddarbatanii eega ka'anii booda musliimoonni duubaan deeman. Gaafa musliimoonni duubaan deeman warri diinaa kun duukaa deemuu sodaatan. Jarri kun nu ganuufi nu gowwoomsanii yaani tooftaa nutti gochuufi jedhanii achuma dhaabbatan. Musliimoonnis duubaan deemanii bakka mu'utaa jedhamu kana iddoo sanatti haala mijeeffatan. Guyyaa 7 achi turan. Guyyaa 7 kana keessa fagoodhuma dhaabbatanii walitti furguggisuu malee walitti dhufanii loluu hin dandeenye. Diinni maaliif sodaate? Warri kun bakka nuti qabannee jirru kanarraa gara goodaa bal'aatti yoo gadi nu baasan yookiin yoo achi nu baasan akkatti walirraa adda baanu hin qabnu baqachuuf nuuf hin mijatu jedhanii iddoo isaanii gadhiisuu didanii achuma taa'anii sana booda injifannoon yookiin kallattiin lolaa kan muslimaa ta'e bakka kanatti adda bahanii hundumtuu galan. Lola kanarratti namni ajjeefame muslimoota irraa nama 12 ture jedhama. Kan kaafiraa garuu hammisaa hin beekamne haa ta'u malee baay'inaan kan isaan du'anii jedhu. Egaa haala lola mu'utaa ilaalchisee bifa kanaan kan jalqabes kan xumures sababiin lolichaas kana tura. Gaafa lola mu'utaa irratti ummanni Araba Shaam nama loltoota waraanaa 100,000 fudhataniiti warra Roomaa bira dhaabbatanii muslimootaan lolaa turan. Ejjennoo kana ilaalchisee ergamaan Rabbii dubbii sirrii ta'e hojjechuuf itti qophaa'ee waraana Zaatis Salaasil jedhamu kutaa waraanaa Zaatis Salaasil jedhamu qopheesse.
jaratti Amr ibn al-Aas nama jedhamu sahaabota nama 300 wajjin loltoota fardaa nama 30 wajjin jaratti erge. Dhaabadhaa waan hojjetaa jirtan kanarraa jedhee itti himuu barbaade. Sababiin isaatis haati abbaa ergamaa rabbii achirraa warra sanarraatii jedhama. Yoo jarri didan immoo yaani isaan hubachiisuuf maalummaa jiru isaan hubachiisuu irratti Amr ibn al-As itti ergame. Gaafa dhaqee jaratti dhiyaatu jarri kun baay'ina hedduu qabu kan jedhu oduun isaa qaqqabe. Deebi'ee Amr ibn al-As kun yookiin ammoo ergaa ergee akka namni dabalataa waraanni dabalataa akka ergamuuf gaafate. Namni 200 isaaf dabalame dura 300 ture. 200 yaani sooreyyiin muhaajiraa fi ansaaraa yookiin ciccimaan warra muhaajiraa fi ansaaraa kennamanii fi isaan irratti itti gaafatamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ture. Gaafa lola zaati salaasil kana waraana dabalataatii fi ajajaa ta'ee kan fuudhee deeme isa ajajaa waliigalaa ammoo Amr ibn al-As ture. Jarri kun ganda Qudaa'a jedhamtu seenanii mataa naannessanii sirriitti walitti qabama achi jiru bittinneessanii lola kana injifatanii galan. Egaan zaatis salaasil jechuun bakka tokko kan bishaan achi jirudha. Waadil Quraatti dhiyaatti ture. Waraanni kun kutaa waraana zaatis salaasil kan jedhameef jaratu dhaqanii achi qubatanii turan. Kunis kan ta'e baatii Jumaadul Aakhir bara 8ffaa keessa ture. Eegaa lolli mu'taa argame booda naannoo ji'a tokkootti kan kun ta'uu danda'e jechuudha. Egaan haalowwan lola booda umratul qadaa argame kana fakkaata. Amma fathii makkaatiin walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.